Booranaa Bahaa Aanaa Madda Walaabuu qonna arfaasaa kilaasteraan qonnirraa callaa gaarii abdannaa jedhanii guyyoo jiloo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qopheesseera. Godina Booran Bahaa Aanaa Madda Walaabuutti qonna barhanaa kilaasteraan qonnirraa bu'aa dansaa hin abdannaa jedhani. Qonnaan bultoota yaanicha Abba Abdullaahi Huxaa Aanaa Madda Walaabuutti qote bulaa maachi kilaastera kan himachuutti jiru. Kilaasteraan qotuun waan hedduu fir jirti tan qabatamatti la arginee jedhe. Kilaasteraan facaasuun waan guddaa bu'aa qaba. Waan guddaa bu'aa qabaa jijjiiramallee waan fidu. Kilaasteraan ijaaramuun kilaasteraan dalagachuun waan jijjiiramallee boriif fidu waan guddinallee boriif ta'u faayidaa akkanaa qaba kilaasteraan dalagachuun. Qonnaa barana kilaasteraan qonna irraa immoo bu'aa dansaa abdachuutti jirraa jedhe. Akkanatti ammallee kilaasteraan qotuun qonna makiinallee nama mijata yeroo qotatanitti sangaanuu nama mijata sanyiillee haamallee nama mijata bu'aa akkanaa qaba kilaasteraan dalagachuun. Abbaadan Abdiilleen qote bulaa ganda abbaa sirbaa kana bar duraan kilaasteraan hin qotinii fi hamma wal bira qabanii yoo madaalan bu'aa dansaa hin abdannaa jedha. Kanarrattu gaafa kilaasteraan hin fayyadaminiin duratti hektaararra namni sirriitti tolchee qote kintaala 15 haga gartee 20 argataa turre waan taateef har'a ammoo itti haga kilaastera kanaan gurmoofne jenne hektaararraa 25 hanga 30titti waggaa takka ta'as duraatti argannee jirra waan taateef har'a ammoo itti sanii ol argannaa waan jedhu yaada qabna. Ab Jamaal Hassani ittaana bulchaatii fi itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi lafa Aanaa Madda Walaabuuti. Baran akkaanichatti lafa hektaaraa 41 qonnee jedha. Midhaan gosa akka inishiitiifoodhaan qaban hedduun isaanii tolanii amma haal dansar jiranii jedha. Keessumaa kilaasterri qamadii fooyyee jabaa qabaachuu himi. Hektaarri 41 akkaan qabame kun midhaan gosa garagaraatiin jechuudha. Idileedhaan kan qonnuu fi inishiitiiwwan garagaraa kan akka saliixaa, maashoo, midhaan zayitaa kanneen dabalate boqqoolloo, qamadii, xeefii qamadii bal'aa akkama mul'atu jiru kana dabalatee hektaara 41 akkaanatti dhiyeessiiwwan barbaachisu jechuudha. Xaa'oo ogummaa isaatti yeroo barbaachisu hunda wal faana taasifnee qophii jalqabarraa jechuudha. Oomisha bara kana qotamee milkaa'inni guddaan hin jira. Qotee bulaan kenna maal milkaa'inni kun lafarratti midhaan kun biqilee yeroo mul'atu maal irraa buufachuu danda'a? Maal qusachuu danda'a? Fuula duraaf kilaasteraan hundaa'uu qofa osoo hin taane yookaan kilaastera ijaarrachuu qofa osoo hin taane kilaasteraan gurmaa'ee tiraakteera bitachuu irra jiraata, investimentii ce'uutu irra jiraata, kanneen hojjechuu jirraadha jechuudha. Abba Abdulqaadir Adame bulchaa Aanaa Madda Walaabuuti. Qonni baranaa habar kamiituu caala fooyyee qabaa jedhe. Qonni baranaa keessatti kilaaster irratti xiyyeeffanne waan hojjennee fi akka aanichatti iyyuu bu'aa dansaa yennaa jedhe. Aanaa keenya keessatti kilaasterri qamadii oomishamaa jira. San qofa miti nyaatan of danda'uu keessaa tokko kilaastera xeefis mataa isaa addatti inisheetivii keessaa kilaastera xeefis hundeessine aanaa keenya xeefii oomishuudhaaf aanaa keenya sirriitti kilaastera qabannee xeefii oomishaa akka jiru ilaaluun hin danda'ama. Misooma bara kana misooma kanaan baay'ee